አንቺ እኮ ቤት ገዝቶልሽ ነው ሄደው አዲስ አበባም ቤት አለሽ የፈለግሽበት እኮ ቤት አለሽ እኔ እኮ ቤት ክራይ ነው ትቶኝ ሄደው ማን እንዲከፍል ነው አንቺ እዛ ሆነሽ እንደፈለግሽ የምትኖሪ ቤት እዚህ ስላለሽ ነው ከፈለግሽ እዚህ መተሽ ትኖሪያለሽ እሱ እዛ አንድ ነገር ቢሆን ማን አባቴ ነው ቤት ክራይ የሚከፍልልኝ ማን ነው ቤት የሚከፍልልኝ የቤት ክራይ ውስጥ እኮ ነው ያለው ሲቀጥል ልጅ አልወለድኩም እኮ ልጆች እንኳን የሉኝም እኮ ይሄንን አታገናዝም አታስቢም ሴት አይደለሽም ሴት እኮ ብልህ ነች ይባላል አንቺ አሁን ብልህ ነሽ እውነታውን አንቺ ብልጥ ነሽ እንደው ማወቅሽ ነው ከሀገር ወደ ሀገር መዞር ማወቅሽ ነው ያምሻል እንደው ነው ጭንቅላትሽ በትክክል ያስባል እኔ እኮ ምናምን የቤት ኪራይ ግን ስንት ነው ታውቂያለሽ ስንት እንደምከፍል ታውቂያለሽ በወር 35000 እኮ ነው ከመብራትና ከውሃው ዩያ harkafuun hordoftoonni YouTube gurrii jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo galata waaqayyoo har'a waan haaraa qabadheen nufe jechuudha innis mata duree irratti akka argitanii ayyuuni mana sumayyaa fudhattee jirti kan jedhamudha jechuudha ugaa dubbachuuf ergixanyaa ta'ee hin beeku garuu immoo walii gaddeemaa ture YouTube irra jechuudha egaa kana dura Sayidoonii Adaamaa keessaa Sumayyaa manni bareedaan akka bitamee jiru akka qophaa'ee jiru dubbatee ture so Sayidoon waan hin jirreef ayyuu yeroo ammaatti mana kiraayii isa kan ishee kireeffatte keessaa baatee gara mana Sumayyaa sana galtee jirti kan jedhamu YouTube irratti dhaga'eenidha hammam akka dhugaa ta'een beekoo gaarabbitu beekaa so ayyuun keenya kana gootee jiraatte dogoggora guddaadha maaliif Sumayyaan umrii ishee sanaan akkuma beektan seenaa ishee ijoollummaadhaan akka biyyaa baateedha jechuudha kan dubbachaa turte yoo biyya ormaa keessa immoo gaafa hojjetan waan baay'eetu nama hintinii ja'a waan ta'eef mucaan kun biyya ormaa keessa amaateetudha kan isheen bitatte ati maal gochiif mana isheetti galta ayyuun hankee ati unfaa keetti bitachuu ni dandeessa booddee qabeenya yoo horattee jechuudha ugumaan ayyuun gara mana Sumayyaa sana fudhattee Sayidoon waan hin jirreef mana sanatti galtee jirti yoo ta'e ugaa rabbi kun dogoggora guddaadha maaliif mucayyoon suni Sumayyaani biyya ormaa keessa hojjetteetudha kan isheen bitatte Sayidoon abituyyuu malee isheenis amaateetudha kan bitatte jechuudha so ayyuun dogoggora guddaa uumtee jirti kanarratti jechuudha kanarra kanafe Sayidoon yeroo ammaatti baardaar keessaa baay'eera kan jedhamu oduun ni agaama garuu rabbi nagaan gara mana isaatti haa deebisu namni kamiyyuu du'aa eeguwaa fi kadhadhaa fi isiniin jechuun jaalladha oduun nanarra qabadde dhufe kana fakkaatti faffataan keenya jechuudha ayyuu keenya egaa maal goona miti goota jaalalaadha isheen waan hundumaa mootee jiraachuu barbaadde waan ta'eef wanti isheen goggootu kun yeroo tokko nama kolfiisaa yeroo tokko immoo nama aarsaa waanuma feefu waaqayyo ogummaa fi hubannaa isaa namaaf haa kennu jechuun jaalladha ugaa dubbachuuf garuu YouTube irratti ayyuun mana Sumayyaatti galtee Adaamaa jirutti galtee gaafa jiran ani baay'ee rifadhe maaliif hin barbaachisu bakka ayyuu hin barbaachisu xabiin akkasii yeroo ammaa akkootu ta'e Sayidoon eessa deemi jettee Sayidoo barbaadu immoo duba deebitee mana masaanuu keetti galuutu caala sijammar dammoo mana sanatti galtee maal goota mana masaanuudha waan ta'eef so yeroo tokko egaa waan goonu hillikiif jennee dogoggora hojjechuu dandeenya nuyi keessatti warri shamarranii hillikiif jennee dogoggora baay'ee hojjechuu dandeenya bichaa waaqayyo nu haa eegu oduun koo har'aa kana fakkaatti YouTube kiyya like subscribe share godha Oromo please like godha isiniin jechuun jaalladha egaa rabbi waan hundumatti nagaa haa buusu jechuun jaalladha hamma viidiyoo biraadhaan walitti deeminutti nagaan tura bye